Welcome to Grade 11 Biology, Unit 2, Part 1. So, arantana, biology buta ko takaffa kana, boqonnaa lamaffarraa eegalla. So, we start from Unit 2, Part 1. Boqonnaa lamaffaa paartii takaffarraa kan jalqabnu yoo ta'u, so, osoo karaa barnoota keenyaan deebiin duratti. Like, share, subscribe gochuu kan dagan jechaa karaa barnoota keenyaa waliin deemna jechuudha. Akka xumuratti akka nu hordoftan isin affeerra. So, let us start from 2.1 characteristics of animals. Ayyaana kan irraa jalqabna. So, waa'ee bineensaati egaa boqonnaan kuni amaloota bineensaa tokko tokko hojii ilaaluu ta'uu keenya jechuudha. So, let us start from the definition. Okay. Animals are eukaryotic, multicellular, heterotrophic, and sensitive to stimuli. Kana jechuudha. Bineensonni egaa karaa caasaa seelotaatiin eukaryotikidha jechuudha. Taayipii seelitiin eukaryotikidha jechuudha. Akkasumas seelii baay'ee multicellular jechuudha. Inni itti aanu heterotrophicidha. Bineensonni kana jechuun maali? Bineensonni nyaata mataa isaanii qopheeffachuu hin danda'an jechuudha. Sababa kanaaf garee heterotrophic jalatti ramadaman jechuudha. Akkasumas sensitive to stimuli miireeffachuu jechuudha. Wantoota garaa garaa jijjiiramoota keessaa fi ala isa qaama isaanii jiru hundaaf deebii kennuu. Sensitive to stimuli jechuun. And also they reproduce and protect themselves. Akkasumas wal horanii akkasumas wantoota garaa garaa ifittisa yookaan immoo balaa garaa garaa jalaa fagaatan jechuudha. Inni itti aanu move bakka bakka socho'uu akkasumas respire. Look, respire. Cellular respirationiin qaama isaanii keessatti gaggeeffamu isaati. Akkasumas excrete godhu jechuudha orgaanizimoonni. Inni itti aanu maal seeti grows guddachuu. Akkasumas have different body symmetry. Caasaan qaama isaanii body symmetry qabaachuu isaatiin beekamaa jechuudha bineensonni. So, although animals have such common characteristics, waan bineensonni caasaa dhaabbataa yookaan caasaa bineensota amaloota kaaraakterii garaa garaa kan walitti qabu jechuudha. Wanni lubbu qabeeyyii taatee waan asii olitti dubbanne kana hundi ni raawwatu jechuudha. Ni qabaatu jechuudha. They also have characteristics that distinguish one group from another. Kaaraakteroota garee bineensaa tokko yookaan immoo giruuppii caasaa kilaasii bineensaa tokko giruuppii biraatti irraa adda baasutu jira jechuudha. So, animals can be categorized into two major groups based on the presence and absence of backbone. Look, based on the presence and absence of backbone. Bineensonni bakka gurguddoo lamatti qoodama. Maarratti hundaanii qabaachuu fi qabaachuu dhabuu lafee dugdaa yookaan immoo dugguruu dugdaa the backbone hin taanaa jechuudha. So, garee bineensotaaf bakka lamatti qoodna kan immoo maal jennaani? Vertebrate and invertebrate. Garee invertebrate jennuun tun garee bineensotaa tan spinal cord yookaan immoo dugguruu dugdaa baakboonii lafee dugdaa tana spinal cord tana garee bineensaa kan qabuutu vertebrate jalatti ramadamaa jechuudha. Inni immoo invertebrate jennuun kun garee bineensota ilbiisota garaa garaa kanneen bineensota lafee dugdaa yookaan immoo dugguruu dugdaa spinal cord tana bineensota hin qabneetu
invertibireetii jedhama jechuudha. So bineensota addunyaa kana gubbaadhaa bakka lamaa ta'anitti qoonnaa jechuudha. Tokko gareen lafee dugdaa qaban vertibireetii jalatti yoo ramadaman, gareen immoo dooguu dugdaa hin qabne invertibireetii jalatti ramadamuu isaaniiti jechuudha. So look, vertebrates are further classified into hemothermic or warm-blooded animals that are include mammals and the birds and the pachyothermic animals or cold-blooded animals that include fish, reptiles and amphibians. Vertebraatota kana egaa garee bineensota kan dooguu dugdaa qaban kana bakka lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Gareen takka hemothermic animals kan jennu jechuudha. Inni hemothermic animals jennuun kun maal jechuudha? Karaa biraatiin garee bineensotaa kan dhiiga ho'aa qaban warm blooded garee dhiiga ho'aa qaban jennee hemothermic animals jennee yaamna. Inni biraa immoo garee pachyothermic animals jedhamtuna tan dhiiga qabbanaa cold blooded jennu kana jechuudha. Gareen bineensotaa kan fakkeenya hemothermic animalsidha. Hoosiftoota jechuun mammals, birds, shimbirrootaa fi hoosiftootaatu fakkeenya hemothermic animaliti jechuudha. Akkasumas pachyothermic animalism kun immoo garee bineensotaa kanneen akka fish, qurxummii, reptiles, reptaalota fi amphibiyaanota kana kan dabalatu ta'uu isaati jechuudha. Kana kan hammatu ta'uu isaati jechuudha. So gareen bineensotaa kun maal jechuudha? Fakkeenyaaf hemothermic animals bineensi jedhamu kan waan immoo bineensa dhiiga ho'aa jennuun kuni maalirraa ka'amee ijame? Core body temperature isaanii core body temperature isaanii constantidha. Damee bineensota hemothermic animal jennuun kana constantii qaban, constant body temperature. Gareen bineensota pachyothermic animal jennuun kun immoo their core body temperature change with the environment. Change with environment. Naannoo wajjin yookaan immoo haala qilleensa naannoo jiru sana wajjin kan jijjiiramu ta'uu isaati jechuudha. No constant body temperature. Temperature qaama isaanii dhaabbataa hin qaban. Gareen bineensota pachyothermic animals jennuun kun jechuudha. Yeroo naannoon qabbanooti temperature qaama isaanii qabbanaa gadi bu'a temperature ho'a qaama isaanii jechuudha. Haala kana jechuudha. Fakkeenyaaf hemothermic animals kun mammals jenne hoosiftoota jenne. Hoosiftoota keessaa namni tokko garee mammals keessaa garee hoosiftoota keessaa namni tokko fakkeenyaaf namni digirii seentigireedii 37 qaba jechuudha. Core body temperature yeroo qabbanaas haa ta'u yeroo ho'atis qaamni keessuun qaama ilma namaa digirii seentigireedii 37 jechuudha. This is constant for human beings. Dhala namaatiif digirii seentigireedii 37 eegamuun dirqama ta'a jechuudha. Yeroo qabbanaas haa ta'u yeroo ho'aa. Kun eegamuu qaba danda'uu qaba jechuudha. Makaanizimii barbaadame. Qaamni makaanizimii temperature kan ittiin eegu qabaachuu akka sarkaa namatti. Akka sarkaa hemothermic animals jechuudha. Temperature regulation jechuudha. Maaliif enzaamiin qaama namaa keessaa digirii seentigireedii 37 keessatti hojjetuu danda'a jechuudha. Sababa saniif digirii seentigireedii 37 akka namatti konstaantii temperature dhaabbataa qaama namaati jechuudha. Akkasuma bineensonni hundi hoosiftootaa fi shimbirroowwan gosa garaagaraa digirii seentigireedii mataa ifee qabu jechuudha. Akka namaa kan osoo hin taane. So haala kanaan garaagarummaa isaanii beeknaa jechuudha. Inni itti aanu maal seete? Invertebrate garee bineensota xixiqqaa kan spinal cord hin qabne kanaan invertebrate jennaan ni mire. So invertebrates are also classified into porifera, platyhelminths, Cnidaria, Arthropoda, Annelida, Echinodermata, mollusk. So garee kanatti ramanna jechuudha. Gareen guddaa kana jechuudha.
maaltu qoodamanii invertibireetonni Pirooferaa Plaatihelmeentii fa'a, Nidaariyaa akkasumas Artiropoodaa, garee Aniliidaa, Ichinodermaataa akkasumas Molluskaa jennee qoqqooduu dandeenya jechuudha. So Artiropoodiin immoo akkasumas again classify into Crustacea, spiders, insects, and many legs shown below jaa. Fakkiirratti kan argamu ta'uu isaati jechuudha. Kan argamu kana itti ramadamaa jechuu isaati jechuudha. So haala kanaa qoqqoodamees bineensota keessattuu artiropoodaan haala kanaa qoqqoodama jechuudha. So look fakkii kana irratti vertibireetota gamana irra manneetti look sirriitti ilaalaa fakkii kana. Kun garee vertibireetotaati. Bineensota guddaa qaban. Bakka lamatti qoodnee akkuma gubbatti dubbannetti bineensota dhiiga diimaa dhiiga owwaa qabanii fi bineensota dhiiga qabbanaa qabanii. Hemothermic animals or pachydermic animals jennee bakka lamatti qoodna jechuudha. Fakkeenya mammaaksa keessaa bashoo tana fudhate fakkeenyaaf jara wanni keessaa immoo fiish fudhate jechuudha. Cold blooded keessaa yookaan immoo garee bineensota dhiiga qabbanaa qabanii keessaa jechuudha fakkiin tuni. Gubbatti dubban sana bifa fakkiitiin isin garsiifte jechuudha. Akka salphatti isin galuuf sanaafuu fakkii gartee fakkii asirratti argamtu laaluu danda'u qaba jechuudha. Sirriitti maaliif waan dubbattan san caalaa kan adda isinii baaftu jechuudha. Kamtu kam jala akka jiru caasaan xiyyaan agarsiisu hundi isaa akka isin itti boofe jechuudha. Fakkeenya invertibireetiin kun without backbone garee bineensaa kan duuguruu duddaa hin qabne yaamuu dandeenya. Kana akka Pirooferaan, Nidaariyaan, Aniliidaa, Molluskaa, Plaatihelmeentii boca isaaniitiin wajji kan isin garsiisu ta'uu isaati jechuudha. So haala kanaan fakkii kana sirriitti baasuu danda'u qabdu jechuudha. So in this unit we are not able to discuss all of these groups. Boqonnaa keessatti gruupii gareetan hunda qo'achuu hin dandeenyu jechuudha. Gadoo in detail jechuudha. Sirriitti gadi buunee isaan kana hunda qo'achuu hin dandeenyu. We will focus on the general characteristics and the reproductive cycles of the two major groups. Gareewwan akka waliigalaatti jechuudha. Amaloota garaagaraa kaaraakterii waliigalaa akkasumas sirna hormaataa fi marsaa jireenya bineensota garee lamaan kanaa kan laalu ta'uu isaati jechuudha. Kana jechuun maal seeti? Invertibireetotaa fi vertibireetota akka caasaa waliigala isaan qaban amaloota isaan waliigala agarsiisanii fi marsaa jireenya isaanii marsaa wal hormaata jireenya isaanii kan isaan agarsiisan kana salphatti ilaallaa jechuudha. Gubbara ilaallaa jechuudha. So using some example from mammals, birds, reptiles, and amphibians and insects kana fayyadamne jechuudha. Okay. Let us continue with invertebrate. So 2.2 invertebrate and vertebrate. Kayo kana irraa hin qeelqamna jechuudha. Okay. Okay. Let us come to with 2.21 invertebrate animals. Garee bineensotaa kan maaliti duuguruu duddaa kan garee hin qabne jechuudha. Garee bineensota xixiqqaa, ilbiisota xixiqqaa. So kanaafuu invertebrates are animals that do not have backbone. Waliin beeknutti invertebrate jechuun bineensota lafee duuguruu duddaa yookaan immoo vertebral column spinal cord jechuudha. Vertebral column spinal cord kan qabne kan hin qabne ta'uu isaati jechuudha. This group of animals is the most diverse group of animals in the world. Gareen bineensaa kun garee bineensotaa kan baay'ee diversity kan baay'ee hedduu ta'e akka addunyaatti ta'uu isaati jechuudha. They are found almost everywhere. Bakka hedduu jiraachuu kan danda'an ta'uu isaati. From the hottest desert bosona yookaan gammoojjii baay'ee ho'utu keessaa eegalee and the deepest seabeds naannoo dirra galaanaa yookaan dirra galaanaa gadi fagoo keessatti illee kan argamu ta'uu isaati jechuudha. Akkasumas
mukkeen yookaan immoo gaarreen dhedheeraa irratti keessatti illee kan garee argamtu ta'uu isaati jechuudha. Baay'ee hedduu ta'uu isarraa yookaan immoo daayivarsi ta'uu isarraa kan ka'e jechuudha. Okay. Inni itti aanu maal seeti? Invertebrate animals lack a rigid internal skeletal system. Kana gaamla. Gareen bineensota invertebrataa kuni rigid internal skeletal system sirna lafee rigid taate keessattuu lafee gartee wal xaxaa taate kan hedduu taaterraa kan hin qabne ta'uu isaati jechuudha. Many invertebrate are soft bodied. Irra caalaan qaamni isaanii qaama laafaadha. Qaama laafaa kan maal ta'u kan salphatti dhodhowuu danda'u ta'uu isaati jechuudha. Lafeen caasaa qaama akka bineensota kaanitti wal xaxee heddummaatee jiraachuu dhabuu isaati jechuudha. So, however, some of them have an external skeleton. External skeleton qabaachuudhaan beekaman tokko tokko haqa qabu jechuudha. Irra caalaan inni qabu haqa qabu immoo external skeleton yookaan immoo lafee karaa gubbaatiin balaa irraa dhoowwitu jechuudha. Internal skeleton waan hin qabneef lafee keessa qaama isaanii keessatti foon haguugamtee argamtu waan hin qabneef caasaa gubbaadhaa kan external skeleton jedhamu qaba jechuudha. So this is called an exoskeleton. Sirni lafee gubbaa ilbisoota gubbaatti argamu kuni maal jennaan exoskeleton jennee yaamuu dandeenya jechuudha. This is usually made of chitin. Yeroo hunda kan irraa ijaaramu exoskeletonii kuni chitinii caasaa jamurraa ijaarame jechuudha. Caasaa kaarbohaayidireetii kan chitin jedhamutu jara kana exoskeletonii kana tolchaa jechuudha. Okay? Which protect their soft internal bodies. Chitinii yookaan immoo exoskeletonii kun maal dheeti? Balaa garaagaraa dheeti. Qaama laafaa isaanii kanarraa. Qaama laafaa isaanii gaditti argamu kanarraa balaa garaagaraa eeguudhaan beekamte jechuudha. Okay? So, invertebrates are cold-blooded and hence do not regulate their body temperature. Ilbisoonni kun, invertebratoonni kun dhiiga qabbanaa'oo qabanii akkasumas qaama tempereechara qaama isaanii to'achuu garee hin dandeenye ta'uu isaaniiti jechuudha. Dhiigni isaanii qabbanaadha. Qabbanaa ta'uu wajjin wal qabatee akkasumas immoo teessoo tempereechara isaanii koor borii tempereechara isaanii kana reguleet godhuu hin danda'an jechuudha. Naannoo irratti hundaa'anitti gaggeeffatan jechuudha. These groups include earthworm. Gareen tun gareen bineensota invertebrate jennu kun kan akka earthwormiidha. Raammoo lafa keessaa jechuudha. Akkasumas insektii ilbisoota garaagaraa spiders, sharaaritii fa'aa, snailsii waan akka qilalluu fa'aa garchuu, ispoonjii fa'aa, jellyfish fa'aa, lobsters, crabs, sea stars hedduu jira qurxummiilee bishaan keessaa hunda kan dabalatu ta'uu isaati jechuudha. So bineensota hurraa kana hammataa jechuudha. Invertebratoonni jechuudha. So, okay, this is enough for our today's lesson. Until we join with the new lesson, goodbye.